Bismillah maashaallah tabarakallah egaa hordoftoota kiyya baay'een keessan meeshaa ramadaana eeggataa jirtanii meeshaan kun jechuudha paakeejii qarshii 17,685 as biratti immoo wanti keessan galii madaabaraa keessan galee yaa madaabaraa lama qarshii 50 gadi bitamu waan ta'eef baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuuf feestaala amma akkanatti ani akka isin galuuf akkana guduufee malee feestaala orgamaadha kana madaabaraa keessa kaayee akkanumatti akkanatti meeshaa sira guduun fuuf namatti tolu feestaaluma dhugaa dubbachuuf bu'aa waan tokko ergoonni tokko darbe beektanii nama gala beektanii akkasii hundumaafuu paakeejii kana fudhachuu dandeettanii salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jirtu hordoftoota siimbootu bundi keessanuu akkam jirtanii fayyaa keessanii dalagaa afiyaan akkamii baga jalbultii ramadaanaatiin illee ittiin isin ga'e isin jaa egaa isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qabaa hundi keessanuu bakka jirtantti baga fayyaa naa taatanii isinin jecha kallattimaan maatii keessan asfeezaa ramadaana namoonni nagaafataa turtan kun wanni tokko osoo nafin hixaana irraa kaasee egaa hixaana kana ni beektanii tanaan dura walitti miksi godhee kan qopheessuudha maashaallah tabarakallah gubbaan gara gubbaatti gane hixaana gara gosa 8 moo akkasitti jechuudha kiiloo tokkorraa kaasee ni jira gummaashaa gadi hin jiru gummaashaa gadi jira jechuudha hixaana kiiloo tokko hixaana jenna hixaana waliin biloo miti hixaana gosa hedduu keessa jiran beekan jedhee yaada hixaana gurraacha kun baay'ee waddiidha keessaa qaba adii kana of keessaa qaba hedduu keessaa qaba namoonni viidiyoo keessa kana ilaalaa gizee olitti makullee viidiyoo godhee ture aspeezaan kun hixaana illee dabalata jechuu kiyya namoonni bunaaf sukkaara maatii bittan gizee baay'ee hixaana ni dagattan jechuudha bunaaf sukkaara bittan hixaanni jechuun akka kiyyatti maybii garuu isin hin beeku ani hixaana bunaa hixaana bitee bunaaf sukkaara bitee hixaana biraa dhiise waan buna bitinatti fakkaatu hundumaafuu maal fa'aa qaba kiiloo meeqa qaba warri jedhaa jirtan isinitti kana muta'a jechuudha isin maal gootu viidiyoo haga xumuraatti ilaaluudhaan laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isin jaa akkanumatti anarrallee hojii naa qallalcha jechuudha hojii akkana yoo ta'e kiiloo takka lamaan amma wanti itti guduunfamillee rakkisaadha akkanatti isin qopheessee jira namni tokko akkanumatti fudhachuu dandeettan isin jaa hordoftoota kiyya sukkaara kiiloo 5 irraa eegaleeti kan jiru maashaallah tabarakallah kiiloo 5 ta'uun isaa bareedaadha maaliif shoorbaa minaan waan ta'eef hin barakatu jechuudha sukkaarri gizee takka akkanattuu gizee bitan ramadaanaa nama baasimoo hojii akkaataa fayyadama namaatu hundumaafuu zayitiin umaadidha leetira 5 kuno teemira kiiloo 8 bunallee qaba dhiifama sagalee addaan kutee amma gana isinitti haasa'in booda kiiloo meeqa warri jettan isinitti kuni duqeetii yookaan harcee kiiloo 10 harcee bareeda ta'e harcee fiqirii yeroo baay'ee bareeda barakati fiqiriin bareedan akka kiyyatti kuni fiqirii kiiloo 10 jechuudha asitti immoo zayitii umarii leetira 5 qaba akkasitti immoo teemira immoo kiiloo 8 qaba kafiree tokkoon ashagame san jechuudha itti aansuun buna kiiloo 3 bunni diqqoo waan qaala'eef kiiloo 3 ashagee kiiloo 3 qooda jechuudha sadii ol 5 illee go'achuu dandeettanii paakeejiin amma isin agarsiisaa jiru kun garuu kiiloo 3 qaba sukkaara kiiloo 5 hixaana kiiloo 1 paastaa fireesh 5 paastaa boozii paastaa bareeda ta'e akkasumallee immoo ruuzii isa kana kiiloo 5 ruuzii basmatii jechuudha hordoftoota kiyya daaniyaa kana kiiloo 5 egaa paakeejiin kun akkanumatti isiniif qophaa'ee jira namoonni barbaadan heloo jedha kun viidiyoo kana argitanii heloo jedha fudhadhaa asittillee harceen egaa bitame paawudarii beeking paawudariin kun bareeda tokkoffaa isaa kun qabaa kun immoo asiira yookaan juusii jettaniini asiirri kun garuu ani tokko banee laalee ture sukkaara barbaada meeqa biyya alalle akkasuma immoo kunillee biyya malaati irraa seenaatti fakkaate hin laalle sirritti meediin turkii jedhannaan ta'e maashaallah asirraa akkas jedha kana qofa isinitti agarsiisa silkii gulgul jetti bakka meediin turkii jedhu kana argitanii isinitti mul'ata barreeffama baay'ee dhiphisuu takka akka isinitti mul'atu moo hojii ni kana bakka kan bakka anoo isinitti hingaa barreeffamni isaa baay'ee dhiqqoodha meediin turkii jedha jechuudha hordoftoota kiyya inni ifee waan isinitti mul'isa jedhee gadi qabu hin ifa garuu immoo meediin turkii jedha jechuudha sukkaara barbaada walumaa galatti baxabaxee ilaalee ture sukkaara baay'ee barbaada adda ibsaa mi'aawu jechuu barbaadeeti anillee haaraa waan ta'eef kanaaf sanii fi waan isinii bitee kana jedheetuma baxabaxee ilaalee ture sukkaara barbaada garuu oomisha turkii jedha barreeffama irratti akkan isin jaa hordoftoota silkiin olii gadi foofaa jirti akkan isin jaa namoonni barbaadan ordarii go'achuu dandeettanii viidiyoo kana immoo hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatinaa paakeejii kan akkuma jirutti qarshii muraasaan qarshii 18,000 hin geenneen maatii keessan ordarii godhuufii dandeettan
namoonni biyyoota garaagaraa ergee tanaan jettan shifeeriin erga akkuma bara darbee kabaran illee inshaallah haga silaa hin ergine paak godhaa jira malee kadhoo ta'ee isiniif geessa isinumaaf erga geessuu danda'u dhugaa dubbachuuf akkana isinii qopheessee bakka takkatti rattabee mannaa irratti illee dhufa inni irraa fudhachuu danda'anii ka meeshaa baay'ina hin qabne mootu shifeeritti isinii erga shifeeritti isin erga garuu warri hin jala muree isinii himu shifeeriin fakkeenyaaf amma asallatti eeddee sa'aatii asii ka'e sii kenna lakkoofsa shifeerii sii kenna jechuudha lakkoofsa shifeerii fi lakkoofsa gabatee makiinaa sanirratti hundooftee bilbilaan hordofuudhaan sa'aatiin achi ga'u ka'etti eeddee mannaa irratti fudhatti malee amma yoo ati osoo manaan bahin shifeeriin mannaa hara ga'e daqiiqaa 5 dhaabatee isin eegu jechuudha isinii galaame akkasitti fudhattan lafa jala isinitti himaa bilbila isaanii isinii kennaa akkasitti hordofaa maatiin keessan namni fudhatu sun akkasii akka fudhatoo ta'e shifeeraan isinii ergaa jechuudha akkan isin jaa hordoftoota kiyya namoonni immoo dhiyoo taatan nama 4-5 taatanii bakka takkatti bitachuudhaan tiraanspoortiidhaan makiinaan jechuudha hojii keessan walitti aggaaccaatanii yookaan walitti buustanii dheeraa asallaa itayya isinii geessuu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateeti jira hordoftoota kiyyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabaja hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa guyyaan kun guyyaa keerii isiniif haa ta'u paakeejii kanarratti yoo barbaadan aannan diidoo namoonni baay'een na gaafatan aannan diidoon gizee mara waan hin argamneef as keessa galchee asiirri kun amma yoo amma dhufe akka tasaa arge kana haga argamu hojii bakka sanii dhumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu aannan niidoolleen gizee baay'ee dhiqqaan keessattuu hin argamu guddaanuu niidoo jettan waan ta'eef sin hilwalleen ni jira garuu baay'inaan niidoon kun hin argamu jechuudha. Kanaafuu barbaadan asirratti dabalachuu dandeettanii yoo isinitti tole yoo dirqama barbaadanii jechuudha. Asirraa mootu qincellee yoo barbaadan paakeejii kanarratti dabalachuu dandeettanii kun garuu akkanatti bakka tokkotti isinin jaa akkana isinin jaa wanni isinin galle hoo jiraate gaafachuu dandeessanii warri barbaadan immoo haasawa keessan gaggabaabsaatumaan karaa waasaappiitiin inni guddaan ammaan hadaraa isin jee isinitti himu amma fakkeenyaaf har'aan tana jechuudha. Paakeejii kana yoo isin akkanatti bakka takkatti isin akkanatti paak godhee isiniifillee hin salphata jechuudha. Isinii galaame isinillee hin salphata hisaaba godhee kan ittiin dhufe kanaan bakka takkatti isinii salphiseeti gatii isinitti himee amma gatii ammaati malee kana paakeejii kana isinitti himee guyyamarraa meeshaan inumaayyuu dhugaa dubbachuuf guyyamarraa dabalaa jira wanni marti meeshaa jettamu hiqaa jettamu wanni martu jechuudha. Wantoonni kun immoo ramadaanaaf namni ni barbaada waan ta'eef dhima dabalaa deema. Sanillee hubachuun barbaachisaadha yeroo itti ulkaatanitti na dubbisa osoo itti qophaa'ee na dubbistanii gaafa isinii mijattee torbaan booda guyyaa 4-5 booda waan isiniin jedhe sana hisaaba sana isin ergitan yoo birrii na bira geetutti gatiin guyyaa duraa hadhaan ta'u jechuudha. Akka na hubattan abdiin qaba wanna biraa wanni rakkoo ta'e takka hin jiru du'aa illee na godha du'aa na gochuu hin dagatinaa inshaallah hundi keessanuu namoonni chanaala kiyya hordoftan waan jabaattee mara rabbisi haala fisuu keeriin sin darbin hamtuun sin argin saatu waa'ee naa godhaa isiniifillee akkasumas isiniif jedha akkasii ulfaadhaa galatoomaa guyyaa keerii keessa naa oolaa baay'ee.